keenya fayyadamne waan hojjennu hojjennu. Gaafas taanaan garuun Oromoodhaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan saboonni biyya sanii walqixxummaan wal kabajanii naannoo ofii irratti of bulchanii sadarkaa biyyatti aangoo qabeenya qooddatanii jiraatan. Bakka Oromummaan itti dhiibamte eenyummaan biraas irratti tuulamtu osoo hin ta'in inni nama eenyummaa Rabbi isaa kenne kan uumame hunda isaatiin kabajamee jiraata. Jaarrachuu qabna jedhee amanaa ture takka isin kijibeen beeku. Abbaan ati nu kijibdee jiru gadaa bahu. I always believe mirgi ummata Oromoo haqi ummata Oromoo kan sabab sablammoota hunda sirna dimokiraatawaa ta'e sirna federaalawaa ta'e keessatti yoo deebi'e fayyada. Sirni abbaa irrees sirna olaantummaa birootis hin fayyadu. Jeeriin qabsaa'e. Ni amantaa fi warri sanii amanan jiran fakkeenyaaf warri sirna yuunitarii uumuu barbaadan jiran maa sanitti amantanii sibbatu qabda jedhee nama waan humnaanis itti fe'aa gaafa jeegamu duran dhaabu yaada san amansiisee uummata murachiisee sirna federaalizimii diigeen sirna yuunitarii ijaare yoo jedhe yaadaan amansiisuu yoo deeme rakkoon jiru humnaanin deema kajau sangaru normal qabsoon nuti godhaa ture kaabaawonis isin hin kijibne hin kijibnus qorannee lammummaa kaanee dhaadannoo qabannee maali Professor Marra is a professor of political science, one of the best. Isa jalatti warra guddannes beeyni waan jiru laallet ummata keenyaaf arra qofa osoo hin gara fuulduraa gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin walqixxummaan sabootaa keessatti mirkanaa'e walabummaan namoota dhuunfaa mirgi namoota dhuunfaa keessatti kabajame walqixxummaan amantii keessatti kabajame kan mootummaan boortaan osoo hin taane filannoon aangoorra ba'ee bu'u jaaruun waa hundarra nu fayyada jennee amannee ciccinee itti deemaa jirra. Yaada kana humnaan abbaa fedhetti hin feene. Yaada lakkii sabaaf sablammoonni kun adda babayanii biyya mataa waraana keenya dhiisaati. Waraana keenya dhiisaati ka ormatu haa hiikkatu haa badu hin jenne nu ka jenne mootummaan waan deemaa jiru kana lolaan mo'achuu hin danda'u. Biyya lolaan nagaa buusuu hin danda'u. Biyya dhiiga malee ummata kasaarsa malee diinagdee barbadeessa malee. Ummanni qawwee qabatee deemaa jiru Tigraay irraa kaasee Oromiyaa Beenishaangul kan jiru kan qawwee kaasee bolola qawwee jaalala qawwee waan qabu yookiin bakka warra Ameerikaa Riippablikaanii waan ta'eef miti. Daba siyaasaatu irratti hojjetame dirree siyaasaa dhiphate. Falli jiru warra qawwee qabate qawween balleessina jedhanii deemuu osoo hin ta'in karaan doongora waan ta'eef mootummaan rakkoo biyyatti lolaan osoo hin ta'in nagaan fura jedhu murannoo fudhatu qabu. Kana booda warra isaan lolaa jiran wajjin mariidhaan furatu qabeen. Waan hanga Oromoo Tigraay wajjin waggaa tokko ol wal lolan. Illee barbadeessuudhaan hin dandeenye. Isaan illee barbadeessuudhaan hin dandeenye. Amma lola dhaaban. Maal Oromoo wal lolloonni tuubu? Maali mootummaan dubbii Tigraay nagaan fura Oromiyaan lolaanii furoonni jedhu. Qorichi Tigraay itti hojjetin Oromiyaan akkamitti hojjeta? Kajachaa jirru matarraa ibiddoo kanaaf sattu taate garaa keessa ibidda guddasi jiraa jechaa jiran mootummaadha. Kanaaf humnoonni piroosesa mataa isaa qabu. Turus fakkeenya warra Tigraay hojii godhame. Dura yeroodhaaf lolanaaf sabboota teessee mari'attee kompireensif siisfaayir waan jamurra geesse. Sabboota rakkoolee siyaasaa lolatti nama geessisan takka takkaan sharaftee ilaalu. Sancaalaan moo waa teesse sin kijibu. Waraana qabaachuu qabnaa jettan. Yes. Waraana wal waraanuu miti garuu. Ufin sobinaa.
Oromiyaa keessatti kan wal bitaa jiru Oromoon. Bitaa godhee mirga godhee paartii an deeggaru jaaladhu yookiin immoo nama an deeggaru hoogganamuu baate. Isa tragic doon Oromiyaa keessatti baataa jiru. Fantasy fakkeessina. Don't romanticize what's happening in Oromia. Keessaan dhufe keessan jiraata. Waan gandabaree ta'aa jiru. Waan Wallagga keessatti ta'aa jiru. Waan Gujii keessatti ta'aa jiru. Daily mana kiyya warra dhuftanii beekan biyya dhuftanii. Guyyarraa namni. We have never been exposed to this level of tragedy. Haalli kun itti deemuun social fabric Itoophiyaa osoo ta'in kan Oromollee ni diiga. Najibba malee. Lolli namni keenya walirra godhaa jiru kuni rakkoo guddaa nutti uuma. Mootummaan tunis badhaadhina jettu san hin argattu. Ufiifis biyya salphifteerti salphisaneetti. Dirqamni guddaan ammallee kan jiru dargaggoota cinqamanii dhiibamanii bosona seenan osoo hin ta'in mootummaa isaan dhiibee bosonatti isaan galcheera. Mootummaa kanaan taa'ii kalee osoo sitti waan nutitti amma immoo biyya diide daranuun barbadeessini lola dhaabi jechuun maaliif abaarsa fide? Abaarsi fedhe yoo haruu taate nuyi kanatti amanna. Kanaan wal qabatee 2019 kajattan naaf bakkala waliin kasafame waan jettan irratti waraana hiikkachiiftanii maal dhugaa qabnaa waan gooneef qabnaa Minnesota irra na eeggadha wal cina keenyee dhugaa keenya isinitti himna. Gaafa nu hidhaa turre bakka nu hidhaa jirrutti ololli baay'een gaggeeffamee dhugaa ta'ee jiru. Ragaa qabatamaa wajjin Minnesota irratti waan 2019 ta'e eenyu maal akka dalage ragaa qabatamaa wajjin isiniif dhiyeessina. Kophaa kiyyan godhu warri waliin himatamu isa waan ta'eef isiniif hin dhiyeessu. Biyyattiin deebiin ka jettaniif. Si ka jettanii amma. Lubbuun Oromoo tuni. Lubbuun tiyyatuun maaliif Oromoo caala? Oromoo tiyya ka guyyaa kitifamtu. Beelaan dhumtu. Hidhaa keessa rakkattu. Ganaa biyya faranjii taa'eetu isaaniif lallaba. No, I will not do it. Ati dalagi yoo barbaadu. I will not do it. Ani gaafan Ameerikaa irraa ka'ee biyyatti galuu murteeffame. Amma booda rakkoo bal'oo Oromoo wajjin fudhadha malee. Gaafa toltu wajjin ragadee gaafa hamtuu isa dhiisee booleen hin bahuu jedheen mataa kiyyaaf rabbitti kakadheetiin galee. Har'as taanan waanuma fedhe gala malee. Inumaa warra itti amana. Eegan rakkoo arge booda Wallagga keessaa kana uummata Gujii keessaa kana kaka duriyyeen gamaa gamanaa itti taphattu kana dhiisee dheessee as galaa. I will not do it. Sammuun biyya naanaa ijjamu. Wanni jettan naa gala. Lubbuu biyya marrafachuurraa yoo ture nu gargaara jechuurraa dhugaa qabdan dhuga jettan sanis. You have a point. Ani garuu ummata sana rakkoo hamtuu tana keessatti dhiisee hagan torban takkitti as ture kanaawu nightmare keessan jira jechuudha. Ani ummata kiyya dhiisee hin deessu. Abadan ummata kiyya dhiisee hin deessu. Rakkoo isarra dhuftu balaa isarra dhuftu isu wajjin hin dandhamadha. Kana hin xaarinaa naman siftani.